السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني jirtanii kabajamtootaaf jaallatamtoota baga jiraattanii baga rabbi isaa kana singeessise bakka jirtanitti nageenya rabbi sinirraa haa jiraatu dachaatiin asumaan illee wallaahi akka rabbiin kolfitanii gammaddanii haadha keessan abbaa keessan biraa abbaa manaa keessan biraa baatanii rabbiin gammachuutiin kolfisiise nagaan biyya keessanitti aalii keessanitti maatii keessanitti sina haa deebisu. Wallaahi waan miidiyaa kanarraa uummanni keenya dararamaa jiru waan baay'ee jira. Jidduu kana wallaahi akkuma beektan egaa miidiyaan cinqii jira. Rabbiin wallaahi uummata keenya dararaa sana keessaa baasee rabbiin aalii isaaniitti isaan haa dabalu. Warra cinqamellee rabbiin cinqii isaan haa furu. Kan fuula rabbii deeme immoo rabbiin jannataan nuuf haa qanasiisu hundayyuu. Wallaahi sagaleen taatan eenyutti sagalee ta'u isa kamitti sagalee ta'an rabbumatti malee nama uummata baraaree uummata keenya miidhama isaa dhukkubsatee uummata keenya bira rakkina sana furuu fi wanta hin jirreef furaan rabbumaadha. Rabbitti iyyuudha ilma namaatti miti. Otuma warri tuubii gurguddaa iyyuu ageetti qaban otoo iyyan eenyutti iyyuu fi rabbi biratti bicha rabbi mattaa iyyamuu fi rabbiin darara sana keessaa baasee aalii isaanii maatii isaaniitti isaan agashuu jenna wallaahi. Asumarraan illee wallaahi aaree gubadheen dhufe jechuudha. Munaa fi hayyuun gooddanyaadha. Munaa fi hayyuun gooddannaa gooddanyoonni isaanii jechuudha. Munaan akkuma beektan kanaan dura Sumayyaatiin miidiyaa kanarratti sababa hayyuuf gooddanyaa taateef arrabsitee jechuudha. Takka waan fayyadamnu kana jechuudha. Viidiyoo keenya waan fayyadamnu kana viidiyoo keenya lafa nuu ta'a. Wanta lafa taa'uuf wanta boru aloonnillee allillee ilaaltuu fi waan haasofnu kana waan dubbannu kana ilaallannee haasofne yoo namarratti illee nama kanallee yoo gorsuu barbaadanis yoo irraa dubbachuu barbaadanis miizana kan ta'e otoo haasawame bareedduu ture jechuudha. Wallaahi ani aarii miti ibiddan natti qabate. Ani sagaleellee suuraa isaaniif sagalee walitti hidhee gadhiiseen ture. Maaliifi jaratti dhiirri keenya miti dubartiin keenyiyyuu jannadha. Dhiira keenya miti dubartiin keenyiyyuu janna jedhanii aadatu jechuudha yeroo hunda jarri jechuudha. Har'a immoo isa isheen akkasitti washee argite sana naate ani na dhibeeyyuu tokkoffaa akka nama rukutamee jechuudha. Akka nama reebamee washee argitu bichaa kana akka kanaa teessee ofirratti ani wallaahi ani jecha sana fayyadamuu hin danda'u. Maaliifi an dubartii dhalle wallaahi laazim. Kanaaf kanuma maaltu sila maayiisa ishee dubbachiisee maqaa ishee arraba ishee maal jedhatte. Daqiiqaa tokko waa argiteeyyuu of hin dandeenye numa nu salphiste. Wallaahi boquu keenya gad nu cabsite malee wallaahi. Jarra har'a sana fuutee miidiyaarra deemte ittiin sirbitee ittiin aadataa jirti jechuudha. Kanaan durallee akkasuma sirmayyuu nuti dubartiin keenya beekamtuudha. Dubartiin keenya dhiira keenya miti jedhan. Har'a immoo waan sana mirkaneessanii jechuudha. Ittiin sirbaa jiru jechuudha. Qabaabbaranii. Wallaahi hinuma nu salphiste. Hani isheen gashine keessa silmaamaa galte. Yoo hayyuuf quqqamte miizanaayii ta'uu qaba. Ilaalanii hayyuuf Sumayyaan haa wal lolanii isaan abbaa mana isaanii tokkodha. Munaatiin maaltu gashee sila irratti arrabsuudha. Eeshaa ta'uddee arrabsite ijumaanuu otoo waa tokko hin godhin achi ofirratti ani wallaahi obballeessite teesse maaliif sila arraba dhaxxire akkasitti otoo rukutamiinuu ijaan ilaaltee waan biraa fidde wallaahi ani jecha san gaa rabbii Oromoon illee jecha sana gizeetti fayyadamtan sinumatu cabe wajjiniin ishee bichaa miti dhugaa rabbii maqaa walumatti waamamtu wallaahi walumaa waamamna maqaa jechi ishee bichaa miti. Har'a wanti jarri har'a walharkaa fuutee miidiyaa ishee muluu buuchistee jechuudha. Maaliif boru intaluma Oromooti isinii jedhanii isinitti aadatuun ta'u wanta ta'eef asumaan illee warri qaala sanallee of jalatti waan hundaa gootanii otoo of eeggatanii bareedaadha. Otoo of qoxxabatan bareedaadha. Of hin cabsiina ofumaan of hin cabsiina. Wallaahi akka kana ani jette diidatti yoon argeeyyuu haniin godhu beekaa. Mana kee dirreetti feesitti agarsiise diidatti immoo akkamidha jettee isheen isaan lamaan Sumayyaa fi isheen
abbaa manaa tokko munaa sana maaltu gashee eddeetti galtee immoo maqaa nu balleessite akkasitti ijaan ilaaltee anuma wallaahi laazim nima banne nima salphanne dhugaa rabbii wallaahi salphinuma daangaa hin qabne wallaahi shintaa mullaa jette wallaahi laazim lakka na argite yoo akkas taate mar'ummaa isa kamiin inni natti aadachaa turte jette wallaahi yoo isheen akkas ofirratti intinii taatu argitu san nama akkasiiti lakkaan natti aadataa ture jette ka'i jette in kaachiste washeen ka'i jettu sana in ka'umaaf hin jenne achi maan kaan in ka'i jette kaate hudduu isheetti qabdee kaameraa jechuudha wayyaa ishee tokko toon nafiin soorteellee yoo viidiyoo ishee gadhiistu intinii diimaa akkas goote quba itti qabsiistee jechuudha achi bakka sanatti gadhiiste jechuudha miidiyaa isheerra waa gadhiisattillee jechuudha dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Achi fiiddee shinti beetii deemtite deembee qoonni fiiddee jalaatti sokkitee jechuudha. Kanaafuu waan tokko gizee ilaaltanii ilaalaatii itti gala. Yoo itti galtan immoo libbii godhadhaa akkuma nama sana. Ani har'a hayyuuti dhugaa rabbii dura nan ishee qeeqa. Bakka gubuzii taate. Wallaahi chikin jenneefi. Ishee akkas ishee beektiitiyyuu gizee lama hiitee jechuudha isheen. Gizee lama hidhamte isheen. Tokkoon ni dhabne. Isheen kun shabii maali homaa miti. Kanaafuu lakki takka jabaa keessan jabeeffadhaa dhugaa rabbii. Hin qeeqina. Ani dura qeeqan ture dhugaa rabbii. Hin qeeqina. Jabaa jabeeffadhaa. Kanaafiyyuu rabbiin nagaa haa buusu bakkuma hundattuu jenna. Maal jennaree hin jennu hin qabnu wallaahi rabbiin salphina akkasiillee rabbiin aja namaa baasu. Har'a nama meeqa daawwate har'a jarri meeqatu walharkaa fuudhee qabaabbaree gadhiisa. Kanarraa of qoxxobne ilaallee waan irratti haasofnu waan irratti dubbannu miizanaawii taanee haasofne bareedaadha. Viidiyoon keenya lafuma ta'a nama nu taazzaba namatu ilaala nam meeqa har'a nu taazzabu nam meeqa nu ilaala. Kanaaf viidiyoo hojjettan keessatti ilaalladha. Waan haasoftanis ilaalladha. Boru viidiyoon kun ilmoo keessaniif ilma ta'a lafa jechuudha. Kana fakkaata rabbiin nu haqeessu ufii qe'ellee toon ta'in rabbiin nu haqeessu nunillee wallaahi rabbiin nu haqeessu. Rabbiin waan hin taane akka hin taane jecha hin taane han fayyadamnu rabbiin nu taasisiini. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Isiniin jedha sumarraan illee nagaan naa tura.